du'uun komani namni marruun du'a jajjabaa baay'ee du'e nabiyyoota baay'ee du'e Ibraahim du'eera Muusaan du'eera Maandeellaan du'eera marrooni du'a jechuudha kanaaf shamtuun illee duuti jazbaan illee duuti sii galee wanti gargar nama godhu garuu yoggaa du'e san maal hojjatee du'eetu gargar nama godha. Kan nama meeqatu sababa yaalaatiif du'uu danda'a jechuudha odoo yaalli hin jirre hagana barbaachisaa ta'ee dipaartimentii abdii kutachiisaa bifa kootii abdii kutachiisaa itti godhuun hin barbaachisu jechuudha. Ashama akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota keenya akkuma nu argitan guyyaarraa babbareennee Doktara fakkaanneetu ka jirru akkuma nu argitan kana baay'ee babbareennee yeroo kana arguudhaaf bu'aa bahii hedduu dabarsine dhugaa dubbachuuf medical lifein jireenya bu'aa bahii hedduu qaba barnoonni ulfaata san biratti immoo kondishinoonni adda addaa illee jiraachuu malu garuu gargaarsa waaqaatiin guyyaa kana argannee uffata adii kana uffannee hiriyoota keenya wajjiniin yeroo bareedaa qabaannee baay'ee yeroon tasuma expecting goone qabaannee waaqayyo guddaa nu gargaareera. Guyyaanarraa white coat ceremony jedhama. Na programii addaa ture jechuudha. Akkasitti yaadne barumsa meedisinii keessatti yeroo baay'ee ceremoniin akkasiin argamu departmentii kan biraa kan baratan half life jedhanii ni kabajatu 100ffaa 50ffaa waan akkasiin jiru ture. Almost gara waggaa 5tti kan dhiyaatu teenyeet waan kana kan argine. Innaa guyyaa addaa ture jechuudha. Dursa asii cina koo kan dhaabatu kan Dr. Amaan Haji jedhama. Baaturraa kan dhufe jechuudha mucaa qaxalee baay'ee goosiidha. Ani immoo Muliboon Aftaamuun jedhama Wallaggarraa kan dhufe. Asumaan Amaan Hajiif gaaffii babbareedduu tokko qabadhee dhufeen jira. Gaaffilee guyyaarraa siif qabadhee dhufe keessaa ni jalqabaan guyyaarraa akkamitti argite maaltu sitti dhagahame fiiliin gamii keessa jirta? Guyyaan addaa guyyaa baay'ee bareeda gammachuu gaarii gammachuu baay'ee dansaa ta'e itti hambuu qabne akkuma ati jette namni 50ffaa 100ffaa kabajaa even immoo barumsuma keessatti immoo yeroo bal'aa itti gammadu fa'aa qabaataa sababa barumsi isaanii baay'ee bal'aan taaneef kennammoo saniin bira wal bira qabnee yoo ilaallu irra xiqqoo inni dhiibbata yeroo so guyyaa akkanaa kana beekama jechuudha. Gammachuu guddaa namatti dhagahama waan adda ta'edha jechuudha. Egaatti yeroo kana doktoroonni biyya keenya keessa jiran kireeta adda addaa himata adda addaa damoosni keenya xiqqaadha jedhanii yaada adda addaa yeroo kaasan dhageenyaa istiraayikii illee gochaa turanii. Situeeshinii akkasii kun dhageessu yeroo argitu fiiliingi akkamii sitti dhagahamu akkasumallee warra ganaa jooyin gochuuf deemaniif dhaamsa akkamii qabda ergaa akkamii qabda? Just yeroo garagaraa waan garagaraa qabatee dhufa beeka. Addunyaa irratti rakkooleen baay'ee bifa garagaraa qaban ta'aa darbaa dhufaniira jechuudha. So dipaartimentii kana immoo hin seenneerra. Just dipaartimentichi immoo dipaartimentii baay'ee barbaachisaa dhala namaaf jechuudha. Kun dhugaa lafarra jiru jechuudha. So ijoollee lafaa dhufu kanaaf warra itti aanu maal jetta kan jetteef just seenamaan jedha enjoy ma godha waan qalbiin keessan barbaade waan ta'eef filaas immoo har'a kana bichaa ilaallee murteessinu beeka har'arra dabarsinee fuuldura ilaaluun barbaachisaa jechuudha. So eentuu daa'imman keenya dhaloota lafaa dhufu gaafa aniif moo'iboon illee dachee kanarraa deemu eenyutu ilmaan keenya nu akka argitee ijoollee keenya kadhadha dhufu san har'a guutumaa guututti barumsi fayyaan baratamoo ta'e rakkoo har'aa kana ilaallee jechuudha. Argite eentu daa'imman dhaloota keenya booda erga nu anaaf moo'iboon godaallee eentu akkama filaas gaafa moo'iboon dhibame moo'iboon hin eentu akkama gaafa moo'iboon bakka ijoollee isaan jirre osoo rabbiin godhini mucaan isaa ofii haati isaa dhibamu haadha moo'iboon jaalatu san eentu akkama
So kanarratti guutumaa guututti haa dhaabatu hin jennu beekta. Hawwii fuulduraa san ifa waan gaarii jechuudha. Isa san isa laalla jechuudha. Dhima seenaa yennaan jechuudha. Hin jijjiiramaa yeroo so abdiilleen kutannu kanan jedhaa beekta. Egaati dooktarri keenya gara fuulduraa Amaan Hajii waan baay'eedha kanaa si'ee situationin haalarra mul'atu bareedu baatus bor guyyaan borii ifa guyyaan borii akka har'aan ta'u jijjiiramii ta'e biyya keenyaaf hin dhufaa kan biraa immoo asumaan kan qabxiileen nuti tuqe baay'ee kan achi keessaa kan baay'ee na dhibe taargeetii keessan namoota gochaa godhatanii baratina abbaa keenya haadha keenya firoottan keenya nama baay'ee jaallannu gaafa san nurkatti dhugaman kan wal'aanu waaqa gaditti furmaata ta'uu malla waan ta'eef saniif isaaniif jecha ijoolleen ganaa join gochuuf deemtan join godha abdii biyyaati abdii boriiti abdii maatii keessanii taatu jedhe dhaamsa baay'ee ijoo ergaa guddaa qabu nuuf dabarsee jira subaan guddaa galatoomi siin jechuu jaallata ittaan suudhaan gaaffiin sii qabu gameetti join gooteen booddee ijoolleen baay'een jireenyi laayifii meedisinii safaringidha baay'ee ulfaataadha bu'aa bahii hedduu qaba drop out gochuu kan barbaadan hedduutu jiru galanii dipaartimentii jijjiiruu kan barbaadan hedduutu jiru akkamii meed laayifii amma ammaatti dabarsite keessatti yeroon baay'ee taaftee wayiis mudatee beekaa yeroon baay'ee woorsu wayii ta'e. Jastiin dhabamu jechuudha. Jiddu galeessa dhalachuuf du'u jiddu waan garaagaraa argita. Itti dabalee immoo dipaartimentiin kenna akkuma beekamu hubannoo bal'aadha. Koontentii isaa baay'ee bal'aadha. Kaawwan bira yoo wal bira qabne itti dabalee immoo rakkooleen hawaasummaa gargarii wanti abdii nama kutachiisu ka amma akka duraa jette sun fa'a argite yoggaan mudatee xiqqoo hamilee cabuutuma jirti. Har'a kan geenne anaaf mooyiboon illee anaafati illee hamilee cabe san riichaarji godhaa agarte riichaarji godhaa kaayyoo manaa baaneebsanii waan abbaan keenya haadhaaf abbaa keenya biraa baaneebsa isuma yaadataa riichaarji godhaa wal jajjabeessaa har'a geenne itti dabaludha. Wanti beekamuu qabaatu tokko hagamuuduu rakkoo hin dhufamaa yeroon gaarii hin dhufama haa jennuuyyuu malee biyyi tokko guddachuu gara wanti tokko kallattii xiqqaarra gara kallattii guddaa ga'u wanti sun waan baay'ee miira namaati waan baay'ee barbaachisaa bareeda ta'uu qaba waan harkisaa ta'uu qaba agarte wantichi sun waan gaarii ta'e kootii hin bareenne yookaan waan hin bareenne miira hin bareenne irra gadi kaa'u gaarii miti miyaagwaagaa nagar moonaa argite wanti bareedu dipaartimentiin kun bareedaadha gaachanni guddaa wayii irra kaa'amuu qabu argite kaffaltiidhaan ta'uu danda'a kabaja hawaasummaa keessa qabu ta'uu danda'a dipaartimentichi kun akka inni dhala namaaf barbaachisu waa takka waa irra walii honna jennuu miti jechuudha dhugaa lafa jiru jechuudha argite guyyaa kana nama meeqatu sababa yaalaatiif bu'uu danda'a jechuudha yoo yaalli hin jirre hagana barbaachisaa ta'ee dipaartimentii abdii kutachiisaa bifa kootii abdii kutachiisaa itti godhuun hin barbaachisu jechuudha just waan miira namaa itti namni hundi dharraa akka gaafa anaaf mooyiboon gisee daa'imummaa doktora taanati maaliif yoo san jenna kootii gaachana qabu irra jira jechuudha siigalaadhaan sun dhaamsa kiyya jechuudha haga danda'ame namni hunduu waan san godhuudhaaf kootii gaachana qabu isa itti uffisuuf waan barbaachisaa kan anaafati illee mootummaan illee ta'e abbaan waan kana godhuu danda'u hundi irratti haa hojjetu. Isinii join gooteen booddee jaalalli si qabee beekaa. Tokkoffaa konseptiin jaalala jedhu kun yookaan konseptiin laaf jedhu kun jasti waan bareedama. Yeroo garii dogongoraan jaalalli na miidhee jaalalli dhukkee na kaasee akkasuma godhee kaayyoo kiyyara na godhee waan jedhamu dhagaa. Anamaan hajji jaalalli akkas nama godha jedheen yaadu. Sababni isaas maybe konseptii jaalala jedhu. The concept of love ka jedhamu kana haala garaagaraatti hubanne ta'uu danda'a si galee. So jaalala akkamittu si qabee gaafiidha si galee. Anaaf jaalalli hiika biraa qaba. Agarte wanti osoo jaalalli jiraatu baate just namni kun akkanatti
waliin jiraachuun baay'ee ulfaata sii galee jaalalli ka jedhu kun argitee jaalala shamarranii ta'uu danda'a jaalala waa baay'ee ta'uu danda'a garuu jaalala sii galaadhaan jaalalli na miidhee jedha namni kun yoo yaadan yoo jaalalli nama miidhee jecha kun jibbaa miti ba jaalalli yoo kan nama miidhu ta'e jibbii maan nu godhin nare jaalalli nama miidhu jibbumatu nama miidha ganuutu nama miidha wal ganuutu nama miidha wal miidhutu nama miidha malee jaalalli nama miidhu gaafii keettoo si deebi'e immoo jaalalli si qabeeraa yoo naan jette beeku ta'uu da rakkoon kun baay'ee manatti hammaatitti jaalalli rakkoon qabu expose godhe rakkoon qabu amma taasisee bakkee baasteetta xumuri rakkoon qabu namni appreciate godhe ni jira namni hunduu horii miti seera baafataan fakkeenya biyya illee ta'e biyya akkanaa jaalladha dubartii illee ta'e dubartii akkanaa jaalladha so ruulii dubartii kanaaf kaa'e kana keessatti akkanaa akkasas yoo jedhu sa waggaa namni seera akkasii buuteena amma nama lafarra deemtu tokkumarraa jaalalli hin qabne nu sobuu beektaa miidiyaa fuulduratti appreciate godheen beeka naa rakkoon osoo kiyya ta'ani jedhee illee ni beeka garuu agasamara keessatti rakkoon qabu sodaataa jira jechuudha dhimma koo bakkee miidiyaatti mul'ata jedhee si hubanneerra rakkoon qabu asumaan irra sii dabarra innaa gaa guyyaan irraa adda ture sagantaa adda ture waanuma expecting godhin argine white coatiin በቃ የተለየ በጣም ስፔሻል ነው ማለት ነው ስፔሻል ዴይ ያን ራከ ነው ቀባኔ ካታደቴን ከበጅኔ ደበርስኔ ጅራ እና አሱማን አምሰ ከብዱዋን ኮንክሉዥን አምሰ መጨረሻ አንቀቡ ጋብዳ አምሰ አንቀቡ ጀስት ጆሌ ለፋ ዱፋ ካናለ ጀቾ ካዮ ኬኛረት ጥየፋኔ እገደለኔሞ ካዮ ደለኔብሰን ወጀኔ haaduunuun jedha akkanumatti dhalannee du'uu osoo hin taane just waan barrisu ittiin si yaadatu waan dhaloonni ittiin si yaadatu agartee mooyboon bara 2025 keessatti nama akkanaa ture ka jedhamu san dachii kanarra jiraatu isa ragaa proof godhaa isiniin jedha jechuudha mooybooniin jedhaa bara 2025 dachii kanarra jiraatu lafa biyya lafaa jedhamu kanarra jiraatu haanaa mirkaneessu mooyboon dhaloota dhufuufillee kanuma dhaama jechuudha waa hojjedhaa darba du'uun komani namni marruun du'a jajjabaa baay'ee du'e nabiyyoota baay'ee du'e Ibraahim du'eera Muusaan du'eera agarte warra siyaasa keessaa Maandeellaan du'eera marruun du'a jechuudha kanaaf shamtuun illee du'a jazbaan illee duuti sii gale wanti gargar nama godhu garuu yoggaa du'e san maal hojjetee du'eetu gargar nama godha gaarii rabbi jaalata isi hamaa warra hojjetee du'uun ta'inaati gaarii warra hojjetee du'uun waan tokko lafa kaadhaa darbaa yaas kun ergaa cimaadha baay'ee sin jaallanna qophii keenya irraa waan hedduu akka barattan abdii guddaa qabna